Ayyega, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa guyyaa har'aa kana qaama miidhamtootaa fi namoota harka qalleeyyii ta'an jechuudha. Namoota 19 jechuudha guyyaa har'aa. Deeggarsa obboleessi koo Baahir Ahmed jedhamu dhalataa magaalaa Jimmaa naannoo Bachoo Booree ta'e tokko godhee fi namoonni garaagaraallee irratti hirmaataniin jechuudha. Isiniif qaama miidhamtoota abbaa keenyaaf, haadha keenyaaf, obboleettii keenyaa asitti argaman gargaarsa isinii gochuudhaaf asitti argameen jira. Hundumti keessan baga nagaan dhuftani gaa. Guyyoota muraasa booda immoo kan nuti itti deemaa jirru Ramadaana qeebaluuf deemaa jira mitiire. Ramadaana kana qabuuf immoo gaa isin inni kaan qaama miidhamaadha, inni kaan harka qalleeyyiidha. Amma fakkeenyaaf faayidiin kuni dargaggoodha garuu uumamaan rakkoo ija hin qabu jechaadha. Rabbitti akkasitti uume jechuudha. Kanas jiran immoo balaa garaagaraatiin kan uumamaan harki miilli isaa hin hojjenne jiru. Kanneen akka indiyyaan kun kan miilla hin qabne asitti argamti. Imammaan haati koo kun asitti haala kanaan wiilchar irra taa'aa jiru jechaadha. Abbaan keenyas akkasii. Hundi isaanii qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyiidha hundi keessan jechuudha. Haa ta'u malee garuu Ramadaana dhufu kana jechaadha. Maaliin akka soomtanu hin qabdanu. Kanaafuu kana sababeeffachuudhaan obboleessi koo Baahiris anis ijoolleen garaagaraallee waan kana irratti hirmaachuuf fedhii qaban baay'een isaanii jiru. Haa ta'u malee gargaarsa kana irra caalaasaa obboleessi koo Baahir Ahmed dhalataan Bachoo Booree irratti hirmaatee wanti kun akkasinii godhamu ta'eera. Gara booda irratti illee isaafillee du'aa hin goone jechuudha. Kanaafuu Ramadaana kana akka gammachuudhaan qeebaltanuuf jecha meeshaaleen garaagaraa isinii qophaa'ee jira. Amma fakkeenyaaf kun daakuu xaafii jechaadha. Daakuu xaafiiti. Daakuu xaafii kiiloo 10 jechaadha. Kun immoo saamunaadha jechaadha. Saamunaa kan uffataa fi harka dhibee vaayirasii koronaa kanarraa of eeguuf si fayyadu. Saamunaan lama jechaadha. Kun immoo zayitii suufii xeenaa jechaadha. Liitirii tokko. Ashaboonis tokko jira jechaadha. Barbarreen illee keessatti argama. Balbarree bafarakootiin tokkoon keessan jechaadha. Hundumti keessan qabdu. Kun immoo shiroodha jechaadha. Shiroo bafarakootiin lama. Darbee as keessatti kan jiru ruuzii jechaadha. Ruuzii kiiloo 3 as keessaa. Ruuzii kiiloo 3 barbaree shunkurtiinis kiiloon 5 jira jechaadha. Ramadaana kana haala gaariidhaan akkasin qeebaltanuuf jechaadha. Kanaafuu amma tokkoon keessan nama muraasarraa yaada keessaniin fudha jechaadha. Meemee maqaan keessan eenyunni isin? Maqaan koo Sultaan Abbaa Magaal jedhama. Eshi Sultaan Abbaa Magaal eessatti dhalatanii eessa jiraattu? Dhaloonni koo Lemmuudha. Amma Satoo Samaroon jira. Manaan jechuudha. Eshi namni isin gargaaru jira? Waa tokko rabbiin malee wanti namni gargaaru hin jiru. Garuu baay'iseen si galateeffadha. Anamma baay'isee dassinatti natti tole jechuudha. Namni kana asabu jira laata jechuudha. Waan maatii qabuuf Ramadaana kana amma asabee jedha atis na asabde jechuudha. Baay'iseen akka kaasee das gammachiisee jechuudha. Isa kana hojjeteefis isa kana asabeefis rabbi isaa asabu. Jireenyis ni dabalamu. Garuu waan guddaadha kun darbee akka kana isin wajjin kaka'umsa godhatee nama kana ilaaluun gaariidha asa jedhu. Maaliif nama yoo namni manaan fuudhee bahe kana ittiin bahe jedhu jechuudha. Keessattuu hin deemu si argachuun kan koo
achitti kottaa inaan dhufee anis kaleessan karaa irratti sin argee kana duras karaa irratti waan sin arguudhaaf ulfaadhaa shi galatooma gara fuulduraatti sin gargaarra jechaadha. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Asan Baaji Aliin jedhama. Jiraata ganda Qocii Samarooti. Qocii jiraattu? Qociin jiraatu. Uumamaanii kan isin akkas taatan? Dhaladhee ka'ee waggaa 15 ga'ee ka'een akkana ta'e. Alhamdulillah rabbiin immoo waggaa waggaadhaan si haa ga'u. Kana nu yaaddee jechuun kan kee takkaa namni kana nu asaba hin jiru. Jireenya kee umuriin kee ola haa ta'u. Bismillahirrahmanirrahim kana bareechee nu yaadduudha bareecheen si galateeffadhaa. Haala jireenyi kun keessa jiru jijjiirama kun keessa jiru wajjin kana nu yaadde waggaa waggaan rabbi si haa ga'u umurii kee keessa rabbi barakaa kaa'u aafiyaa kee rabbiin qabile oluma rabbi si haa fuudhu. Taa'e oluma dabalame kanaan bareecheen si galateeffadha rabbiin sirraa taqabbalu waggaa waggaan rabbi si haa ga'u. Maaltu isinitti dhaga'ame? Wanti natti dhaga'amu gammachuu cimaa natti dhaga'ame isatti kana na yaadde jette takkaa hamma kana keessa dhufnee galle wanti kana nu asaba hin jiru. Ati kan yaaduudha bareecheen si galateeffadha. Guddina gaa rabbi siif kennu ulfina gaa rabbi siif kennu Allahumma salli ala sayyidina. Ayyeegaa kunoo obboleessi keenya kunis egaa qaama miidhamaadha mee eenyu maqaan kee mootikoo? Amiin Abbaa Macaan jedhama. Amiin Abbaa Macaa? Ajipiidha. Ajipiirraa mee uumamuu maanii kana takkas taate? Uumamaan miti dhaladhee gadi deemee waggaa 7 akka ta'e baay'ee gammadeen jira rabbiin siif haa gammadu. Amiin. Anis immoo akkati waggaa geesse amman dhufee keessa jiraadhuti takkaa namni qabaleen beeku maaltu iyyuu na yaadatee hin jiru. Amiin. Kaleessuma natti kana sabdee immoo natti himtu baay'ee natti tolee amma inaatti. Amiin. Ishii mootii ulfaadhu mootii ana. Egaa baay'een isaanii asitti argamu obboleettiin keenyas na biratti argamtu immoo yeroo baay'ee hin beektuni gargaarsa kan godhaafii turre obboleettii keenya Hindiyyaa Nuuraa jedhamti egaa dhalattuu godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo magaalaa Saqqaa jiraatti. Qaama miidhamtuudha lafarra kan isiin siqtu gaa uumamaani mee Hindiyya sagaleen seellee ba'uu hin danda'u xiqqoo baleen bahu mee maaltu akkasitti dhaga'ame qofa ijoolleen baay'een isaanii si beeku waan ta'eef. Kan natti dhaga'ame yaala oggaan faaruu midhaan yaaddaa ture erga midhaatti yoo si bilbilee sitti waan himadde bilbilee dhabe amma naa gara magana dawwaloota kanatti himtee baay'een gammadee rabbi irraa jaallatu oggaan dabali. Amiin amiin galatoomi. Amiin mamma fayyaadhaasin. Akkam jirtu nagaadha mee maqaan keessan eenyu sin? Uzeemaa Maamud. Uzeemaa Maamud jedhamu isaanis jiraattuudhuma magaalaa Jimmaa uumamaan akkas taatanii moo guyyaa keessa? Toon hojii hojjedhuun rakkinaa toon ijoollee guddifadhu bidda keessa bu'ee gubadhee mana namaatti. Toon ijoollee koo guddifadhu bidda keessa bu'ee gubadhee ala booddee kana immoo waggaa kana keessa sooma kana hiikee meelli kun irraa citee ati immoo bismillah umriin kee hadheeratu rizqiin kee haballatu waan qabdu wajjin barakaa rabbi si haa taasisu yaadaa muraadaan immoo rabba laalaan koo si haa ga'u badaanatti dhaga'ame kaleessa hiriyaa koo wajjin jiraadha hiriyaa koo biraan hafe hiriyaa kee biraan hafin waan jette muraada gahe waan sodaatte salaamaa ba'i adagaa dingataa rabbi sirran kaa'ini namni kana na yaadate hin jiru umriin kee rabbi haa yaadatu khayriidhaan rabbi si haa ilaal adagaan si qaqqabiin an kanuma jechuun danda'a badaa na dhimbamu. Ishi yaadako. Egaa namoota baay'eedha kan na biratti argamu mamma akkam jirtu? Alawiyyaa Kadir egaa mee maaltu isinitti dhaga'ame gargaarsi kun sinii godhamu isaa? Abaleen kan nu sawwasne nu yaadanne isin yaadattan badaasa. Isinitti toleera? Badaasa. Ishi baga gammaddanii eebbaan garaa keessanii nu eebbisa. Gizee hunda nan eebbisa. Ishi yaadako. Ishi. Maqaan keessan eenyu? Abdurrahman. Akkami uumamaan immoo fayyi guyyaa keessa akkas taate? Bara 2009 otun gudaana ciisu makiinaan dhufee nama 12 rukutee namni 4 du'ee inni kaan kokkooti madaa'ee tafe. Uumama. Uumama bara 2009. Aishaadha manaa qabdaa? Okay. Amma Ramadaana dhufaa jiru kana wanti kun naa godhama jettee yaaddee ture? Wallahi baay'ee yaaddaa ture mana kiraan xollowee kaffala ijoolleen bulchasi maanii Ramadaana soomedee badaa yaaddaa ture namni nu gargaaru hin jiru haasaa malee waa tokko wanti nu argataa jiru hin jiru nu gargaaru keessan badaa wallahi ne maal sitti dhaga'ame kam? Badaa gammachuu guddaan itti dhaga'ame wallahi kana Ramadaanatti munuutti sooma wallahi inshallah. Sitti toleera? Badaan tole wallahi. Abshir gara fuulduraatti si gargaaruu hin dandeenya inshallah yoo rabbi jedhee egaa Ramadaana dhufu kana nama wajjin gammachuun soomnu haa godhu. Amin inshallah rabbi sina gargaaru. Amin. Akkam jirtu? Bareedu. Maqaan keessan akka ni kaleessa dhagayetti obbo Abbabee jedhamtu miti? Maqaan keessan guutuun eenyuun? Abbabee Magaal. Abbabee Abbaa Magaal. Ishi nagaa keessanii? Nagaa. Jireenya kana akkamittiin jiraattu ture waa kadhattanii xollobdaniituma jiraattu? Siidhama xollobadhee siidhuma kiraayii manaa kaffalee jira. Ekkoo jiginnan siin jalqaba jedhesi xollobdaniituma jiraattu jechuudha. Kiraa manaa keessa jiraattu? Okay. Amma gaafun sinii godhamuu isaatti maaltu isinitti dhaga'ama? Badaa waanuma kana jedhee kanuma sitti mun qabu
rabbi gooftaa guddaa si gargaaru malee waa tokko akkanatti na argadha jedhee sin jaaddofne waa tokko kun anaafila waggaa hadha waggaa 10 maal ijji koo akkana ta'u kanatti namni tokko kana isii kanaan kottine gargaaram jenne kunoo hadha immoo kana argachuu koo gammachuu jimaanatti dhaga'ameera rabbi immoo gooftaa guddaa si haa eebbisu malee an kana jedheen eebbisu ishaadha nu eebbistu walitti qabdanii booda hundini garaa keenya maqaan keessan eenyuun maqaan koo Suufii Bawarri Suufii Bawarri akkam jirtu attan fayyaadha nama isin xooruun qabdanu nama na xooruu hin qabu ijoollee yatiiman guddisa ijoolleen immoo gawwuu tokko aarani waa tokkotti hin qaban gargaarsi kun sinii godhamuutti maaltu isinitti dhaga'ama gargaarsi kun naa godhamuutti badaa baay'ee seenatti dhaga'ama isinitti toleera akkanatti dhaga'ame waggaa 35 maalas taa'e ijoollee 5 asitti guddise takkaa takkitti kadheetuma nyaadha ennaa jiru sabbaan manaa koo jisaa jaamaadha takkaa kunoo gabaa'essaa dhaqe harka kana nama dura qabeen guddisa ijoollee alhamdulillahi rabbil aalamiin amma immoo baay'ee natti dhaga'ame sichittis immoo abdiin qabaa yaa rabbi si wajjin jechuun baay'eetti natti dhaga'ame ulfaadha ishaadha ko egaa obboleettiin keenya na bukkeetti argamtu kun immoo yeroo baay'ee beektu viidiyoo 2-3 irratti miskuu jedhamti gaa dhalattuu godina Jimmaa aanaa Aggaaroo magaalaa Aggaaroo jiraatti bakka hojiillee banneefii jirra wal gargaarree jechaadha miskuu mee maaltu sitti dhaga'ame wanti natti dhaga'ame baay'ee na gammachiisa natti kana naasabde jechuudha. Gammadeetta miti? Gammadeera. Eeshi miskuu ko baga gammadde. Akira duniyaa amma rabbi isaa gammachiisu. Amiin amiin. Waggaa ga'e. Nasruu Nuruutii fi Miftaa'ee Abbaa Zinaab jechaadha. Ijoollee dhalattoota magaalaa Sarboo jiraatu qaama miidhamtoota. Isaaniif illee gargaarsa garaagaraa gochaa turtaniitu arras kana keessatti hirmaatanii jiru. Mee maaltu sitti dhaga'ame? Wanti natti dhaga'ame immoo kanaan duras namni nu gargaare hin jiru hammas taanaan namni nu gargaare hin jiru otuma abbaan qabeenyaa akka jiru jarra akka ta'u nu laayee nu bira dabarfatanu ati hamma qabduun obbolaa kee warra ala jiranus meemee mucaa kana qaamiidhamaadha ijoollee kana nu laallaa meemee as nu wanta ta'e nu ergaa fi waanuma ramadaanaan qabanu dhukkubni kun ergaa addunyaa rabbu jarrees achiif bahanii tollabachuutti hin qabanu nu yaaddee waan jetteef baay'eeti galatoomfanne jechuudha. Atoo maaltu sitti dhaga'ame Nasru? Anatti baay'ee natti dhaga'ame. Maatii koo bira hin jiru qophaan ta'a mana namaa keessan jiraadha. Kanaafuu waan ittiin soomu kana dhabeenii yaaddaan ture. Kanaaf waan ittiin soomu kana gatiin argateef baay'ee natti dhaga'ame nattis baay'ee. Ishi galatoomi. Egaa baay'ee namoota 19 fi gargaarsa kana kan gochaa jirru jechaadha. Ani Fayyidii Abbaa Boor Abbaa Gisan jedhama. Dhalata Gandaa Geelloo naannoo Aanaa Qarsaati. Ammaa fi as magaalaa Jimmaa kanan jiraadha. Guyyaa keessa akkas ta'e ijji kee? Guyyaa keessa waggaa lamaan booddee kanuma wajjin alhamdulillah Quraan Rabbii guutuu hafazeen jira kuma kootti. Maashaallah. Kana waliin alhamdulillah kana akkanatti yeroo addunyaan guutuun balbaloo fi cufattee jirtu keessatti akkanatti ahlii kan keenya jettanii ofitti qabeenu gargaaru keessanii fi kun gargaarsa keenya qofaa miti gargaarsa ummata hundaati. Rasuulli keenya nabiyyiina alamaa alayhi salaatu wassalaam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jedhanii isin warri lafaa yoo rahmata walii gootan rabbiin sababa sanaatiif rahmata isinii godhee balaa dhufu isinirraa deebisuutu malaa jedhu rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Sababa kanaatiif hojjaan isin hojjettan kuni kan sababa ta'ee balaa dhukkuba gadhiifamee jiru kanarraallee biyyarraallee kan utubuudha jedheen abdadha akka gootti. ربي نسمو كيسة مؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ربي جدا مؤمن إسلام يؤبلي واني جديك ربي فوق 7 سماوات إذا قرآن إساك بجمع كيسة كان دبتي كان في يروكنا كيسة كانت ولتنو قبداني نويادة شو كيسنيف باي غلطة سنيف في سوامنا جدي غلطة كابو سيفتوني سننجهو كان في باي غلطة ما سنجرا نوانتنا دعامو أكاكوتي yeroo kana keessa yeroo namni of yaadachuudhaaf dhimma ofiitti goree dhibee kana keessa akkamitti baana jedhu keessatti haalii kan keenya akkamitti bakkeetti kan akkamitti immoo dhibee kanarraa bahuu danda'u qaama miidhamtoota jettanii nuuf yaaduu keessanii fi waan natti dhagahamu qoma korraa ibsee fixuu hin danda'u ammaaf rabbi fannisa rabbi isin wajjin ta'u rabbi isin waliin haa jiraatu ramadaan dhufaar koo nama waliin simatee nagaadhaan soomee geessu isin godhu isin jedha na obboleeyyan kan kee kan biyya alaa jiran sisi immoo nama akkanatti gargaarsatti fufee rabbiin biraas gargaarsa argatee na birattis rabbi birattis nama kabajama rabbi isaa godhu hin jedha. Amiin inshallah. Naawwi Abbaa Jabal. Naawwi Abbaa Jabal mee akkami guyyaa keessa akkas taate? Guyyaa keessa akka ta'e bara 2007 keessa
Mitira soddoma furtama keessaa harkifamee ba'e bartee. Ati moo? Kuftee moo? Boolla kan jedhamu jira. Boolla warqii qotamu. Diimaadha? Okay. Gara mitira furtamaa ta'eera gadi fageenyi isaa. Achi keessa caccabdee? Utuu warqii qottu moo? Eeyyoo. Oh my god. Ishi. Ituun gaara gadi dhufuu miilli na jalaa ce'e. Achumaan keessa buute? Achumaan keessa bu'ee. Achi gamadaan hidhanii keessaa na baasanii. Achumaan fe'amee dhufe gara waggaa 3 wayiin daa'imaa ture mana keessa. Daa'imaa ture amma kiraanchii kana qabadhee magaalaa dhumatti siqeen jiraadha dheetan dhufe bartee. Magaalaa dhumatti siqee Addis Ababaatti na dabarsa Jimmaala sana. Hanqina birriitiif dadhabamee dhiifame yeroo sana. Amma rabbumatu amma kana suphee na jiraachisaara. Amma immoo waan kana goote baay'ee si galateeffadha. Kaleessa illee alatti matooraan illee natti dhuftu qalbiin koo badaa gammadee. Ishi galatoom. Mee amma kun si godhamu isaatti maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee na gammachiise badaa wallaahi badaa na gammachiise waggaa nama ga'ee kennatu rabbiin si haa taasisu. Amiin inshaallah. Nanis immoo keessaan si kadhachuuma qabna garaa keenya keessaan qabne. Amiin inshaallah galatoom bagattii si ga'e. Ishi amiin abbattii koo. Ani Mustafa Baabulguut. Ishi obbo Mustafa. Baabulguut. Ishi. Hirmaata markaa tura. Ishi. Dhaloonni koo godina Jimmaa Aanaa Shabee Sombooti. Ishi. Ulfaadhu jechuudha. Ishi. Amma waasni keenya inni gisee hunda kunoo miila tokkotti haatu yoon jiru jechuudha. Waggaa baay'ee. Jarri gandaa. Itu yoon jiru itu urta ulu yang ta'e waan ta'e barbaadu. Omaa garuu hin kennanu si waamama. Kennanu homaa hin kennanu hawaasaa gisee hin kennanu asii fachi gisee hin kennanu gisee hin kennanu qaxaroo guddisa dhama immoo karaa irratti argitee kan nu kennuudha. Akka waan miliyoona meeqa meeqa nu geessetti kun rabbiin biratti nama biratti jechuudha. Takkaa namni yaadatu hin jiru jara keessaa namni yaadatu hin jiru. Uffata bareeffatee fayyinu irra deemu maqaa keenya waraabuu. Kamalee waa tokko namni nama baay'ee miidhamee jira kan nyaataa jira. Gisee iddoo dhaggeeffannu nama bareedaa bakka nama reedoo gisee dhaggeeffanna haqni akka gisee reedoo naasee nun kennamu jirti kun. Kanaaf baay'een si gateeffadha waggaa rabbi isaa ga'u galatoomaa achi. Amiin mootii ko. Eessa jiraata naannoo kamii manni kee? Bacho Booree abbaan isaa jira abbaan ishii jira? Injiru. Abbaa yatiima guddiste jechaadha. Namni si gargaaru hin jiru? Waa tokko namni na gargaaru hin jiru. Okay Ramadaana kana maaliin soomuuf yaaddee ture ati? Omaan qabu amma morgatti nu kennite rabbi si haa gargaaru. Abshir baqqaan boo'inni gara fuulduraatti sin gargaara shi? Abshir. Mee atoo maqaan keenyu inni? Saaliyaa Shee Abduu. Saaliyaa Shee Abduu. Mee eessa naannoon kee? Bachoo Booree. Bachoo Booreedha. Abbaa manaan qabdu? Hin qabu hin du'e. Yoom du'e? Jaja gaara. Jaja ishi rabbi raamaa godhuuf mucaa yatiima guddiste jechaadha. Mana kireeffatee jiraatta? Birii 200 nu kireeffadhe. Hin boo'in bakka abshir ishii ani kiraa ji'a kanaan siifan kaffala ishii abshir siifis nan kaffala ishii abshir bakka amma immoo waan Ramadaan soomtu yaaddaa turte amma argatte. Baay'ee yaaddaa ture wallaahi. Abshir bakka ishii abshir kana boodaan sinin gargaara umaan boo'in ana boleessi keessi faanan jira ishii inshaallah ishii. Jamiila naannoo kami manni kee? Naannoo qeeraa baqqaleen jiraadha ijoollee kutaa hangafa kana amma jira ijoollee yatiiman guddisaaf immoo onneen dhukkubsadhaa mana namaa hojjedhe nyaachisuu hin danda'u. Da'aan garga. Abbaan shaaniyoo? Yatiiman hin du'e. Sinjalaa du'e? Aishi mana kireeffattee jiraatta? Mana kireeffadheen jiraadha. Abshir waa tokko hin qabu sila yaaddaan ture yeroo ati kaleessa dhuftee matoorra sanaan namtichi gurraachi wayina bira jiru dhaabattu wallaahi akka birrittiin ati kudhannaa kennite mucaan koo waa nyaanni ture akka ati miliyoonaa kennite tan fudhadha. Waa tokko hin qabu tokko amma birri ati kaleessa naa kennite sana baay'een si galateeffadha garuu umurii kee rabba dheeressu obbolaa kee waan qabdu rakkoon nu qaqqabe kun immoo baay'ee rakkannee jirra namni nu laalu hin jiru karaa daariitti malkii keenya dhaadha garuu kan keessoon koo biyya alaan ture dallaalli na gurguratee jennaan keessoon kootummaa isinii naanfata tokko su dhume waa tokko asitti biddeena tokko jaama kun xannacha rakkeessaa qabaa jilbaabaa kana dhoske malee jechuudha oftuun ka'ee baasi si agarsiise si dhibba. Garuu uffanni nama dhoskitiif as keessatti yatiima kana ilmoo amma kana eessatti hangata da'ee ka'e abbaan natti gate agiree deemaan immoo nama natti gatu dhabe karaarra yeroon kaleessa taa'u nama innaati natti dhuftee birrii kudhannaa kennite wamatti kumanaa kennitense nama meeqannaa arrabsee dabarfate garuu baay'een si galateeffadhaa obbolaa keetii rabbi rakkoo kanaan hin ga'ini inni lanaan si ga'e eegeriin si haa ga'u umuraa kee rabbi nuuf dheeressu umurii kee siif hafuuf rabbi moodiinii duuniyaa. Rakkatini borokkataa gaddamu malee rabbi fillafitee uummataa sinnaafi fillafitee uummataa harka keenya kana fayyadaalta miti garuu keessoon keenya uffatannu dhokee jira wallaahi laazim rabbi badaasi galateeffannachi. Egaa hundumti keessanii baay'ee kabaja guddaan sinii qaba.
baay'een sin jaalladha. Kana boodas isinin gargaara inshaallah. Hin boo'inaa bakka abshirii. Anis miira keessa na galchitanii gargaaru abdii guutuu sinirraa qaba. Bareechee nu gaagu. Abshiraa. Akkuma miliyoon nu geejjibu kun. Gara fuulduraatti hunda keessan bira nan dhaabadha inshaallah. Bootaan maatti mul'amu sadan keessan Nuure sadan keessan gargaarsi kun hin jiru amma birrii isinii kenna kottaa naannaa kottaa hundi keessan kottaa asnaa goraa dafaati. Egaa hunduma keessanii an obboleessa keessanii gala fuulduraattis isinin gargaara inshaallah. Ana sofii kootii qabaadhee osoo hin taane obboloota koo bakka garaa garaa jiran hirmaachiseeti isin biraan kan dhaabachaa jiru jechaadha. Waatis birrii 200 galtanii waa bitatanii ijoollee keessanii galtanii waa bittu. Kanuma nu yaaduun kee waan guddaa Eshi. Eshi. baay'ee si galatoomfanna. Eshi. Eshi. Kotatis. Eshi. O birrii 200 qabi rakkoon qabu. Amma hunduma keessanii fi al tokkicha obboloota keenya isin gargaaraa turan jechaadha. Walitti qabnee du'aayii kadhannaaf jecha. Rabbii waggaa waggaansaa gahu. Umurii isa rabbi irra fuudhu. Ba'aafaati kan rabbi irraa qabu. Mucaasa kana nu gargaaruudha kan asabe gargaarsa duniyaa akiraa rabbiin kennuuf darajaa oli rabbi isaa kaa guddina rabbi isaa faa kennu dukkana qabrii fitinaa qabrii isa qophaachi rabbiin jaasaa baatu jara kan nu yaade rabbiin oli isaa fuudhu rabbiin oli isaa fuudhu yaa rabbi nu dhagayi hadhi jumaadha khayriyyoo mal jumaadha rabbi haa kennuuf guddina rabba kennuuf ulfina rabba kennuuf rakkina keessa kana nu asabee nu yaaduun isaa yaadduu duniyaa akiraa rabbi irraa fuudhu yaa rabbi naa dhagayi yaa rabbi naa dhagayi rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي يا الله يا غوفتاغو بركاغي سني ربنا قدس كچين كچين سني نورادا غو يا ربي يا الله جزا غدا ربنا يغفر يا ربي يا الله من جا غدا من كان وامي نو سوباجرا كاتيموبو نو يادي ويتا واتادي اتيمو بسم الله الرحمن الرحيم اتيمو ركي سانغيتات مريانكي ربنا وديس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم أكا كراران وامتي كتا نيادان ونجت نياتين كي أديرت جرانو ردائي كناسي ada garing gata motil fil jata dua dingata rabbina jasna bas guba kana rabbinu raha kabbanes bismillah kararan wamte hada konu jette arkasi akab guyya bori dungo sifata irko sifata kisinke ori abat madinke jemaanyat argadumal addike addalenca rabbi si hatas arramnike ajela hadubat umri derin isqiballin rabbi sifaken jaran raddanus rabbi haradda atimmo jiruuf jireenyaan raamaan si haaradda jireenya keenya wal qabde jiruu kee jireenya kee rabbola qabu haadha kee wajjin immoo rabbi si hambisu haadha koo nuun jette abbaa koo nuun jette rabbi si haa kaddam ilmoon si haa kaddamtu taa'i nyaadhu taa'i dhugi wantan jedhu kana rabbiin koo itti siifa guutu allahumma salli yaa arhamar raahimiin yaa rabbi jara akka kana waan gaarii yaadee akkana toltu gurmeessee walitti nuu qabe kana yaa rabbi akkas waan gaarii yaadiif nama akhiraa duniyaan jara waan gaarii an odeeffamu yaa rabbi jara goodhi allahumma farrij hamal mahmuumiin ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب دكوبو اجرو كنا يا رب ياتندي قبدا يا رب نور ديبسي يا ارحم الراحمين يا رب نام سبب والغاروتين لكم يكون اسرا ديبيو يا رب نغودي يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت ربها ومولاها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب جده يا رب نو غرغار ان شاء الله يروم مراس بودس غرغار سغرغرا برباني سين غرغارو داف يالا bolonni ko bakka garaa garaa teessanii viidiyoo kana hordofaa jirtan jechaadha bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalala sinaa qaqqabu bolonni ko asitti argaman jechaadha haati koo abbaan koo bolowwan ko asitti argaman qaama miidhamoodha dadhaboodha ijoollee yaatiima kan guddisan asitti argamu jechaadha ramadaana seenuuf guyyoota muraasatu nuuf jechuudha ramadaana walakkaati isaan barbaachisa ramadaana hiikaati isaan barbaachisa ayyaana arafaa dhufutti gargaarsa garaa garaa isaan barbaachisa waan ta'eef namoonni viidiyoo kana hordoftan obboloota keenya kana
akka bira dhaabattanii gargaartan waamicha obbolummaan isinii dabarsuu barbaada. Namoonni asitti argamtan kun immoo Ramadaan dhufaa jiru kana nama nagaan qeebalee nagaan soomee du'aa godhee itti fayyadamu Rabbi nu haa godhu. Amiin. Egaa hunduma keessan Rabbii jechan sin jaalladha. Umrii naa dheeradha hundi keessan.